odeeffannoowwan maddeen alaatitti yoon darbu waancaa liig kaappii Ingilaandii arganna. Maanchiistar Yuunaayitid shaampiyoon pirimeer liigii Ingilaandii yeroo 20ti kilaba seenaa waancaa pirimeer liigii Ingilaandii kana si'a 20 Liivarpuul waliin fudhatee qixa waancaa kanaan goobaneedha. Garuu as dhiyeenya goobanuu Maanchiistar Yuunaayitid gara dukkanaatti yookaan golgolaa'utti siiqee waan jiru kan inni fakkaatu. Kaleessa kilaba diviiziyoona arfaffaa liigii lammaffaa keessatti hirmaatuun waggaa 77 booda walitti dhufaniin dirreedhaan ala deemee Maanchiistar Yuunaayitid mo'atameera. Tapha marsaa lammaffaa waancaa liigii Ingilaandii kana Maanchiistar Yuunaayitid kilaba liigii lammaffaa Grimsby Town jedhamu waliin taphatee daqiiqaa 90 keessatti durfamaa erga tureen booda goolii lama qixa kan isaan xumuranii keessumattuu bara 1948 booda yeroo jalqabaatiif kaleessa kan isaan waliin taphatanii Grimsby Town gooliiwwan lama daqiiqaa 22ffaa fi 30ffaa irratti Charles Varnmaan fi akkasuma immoo Taylor Warren galchaniin dursaadha kan isaanii turan. Kilabni liigii lammaffaadha diviiziyoona arfaffaa keessatti morkatu kun keessumattuu goolii lammaffaa Maanchiistar Yuunaayitid irratti irraa galtu ammoo kubbaa qilleensarra dhufteen Andree Onaananii gara alaatti baasuu dadhabuu isaatiin kubbaa kana akka waan ofirraa rukutu yookaan deebisuu fakkaatee kubbaan kun gooliin Maanchiistar Yuunaayitid irratti kan isheen galtee. Inumaayyuu kilabni kun irra deddeebiidhaan daqiiqaawwan boqonnaa duraa kanarratti carraa goolii galchuu Maanchiistar Yuunaayitid irratti argate 3-0dhaan illee carraa dursuu argatee ture. Goolii sadaffaa galchan taphaan ala jedhamuudhaan kan jalaa haqamte. Sanaan ala osoo goolii sadaffaa taphaan ala hin jedhamin duras carraa goolii qulqulluu argatanii Andree Onaanaan carraa galchuudhaaf hin qabne garuu taphataan sarara ittisaa Maanchiistar Yuunaayitid kan inni jalaa baase qormaata guddaatu isa mudate. Maanchiistar Yuunaayitid eda jechuudha waan hin eegin keessumattuu kilaba kanaanii haalli ittiin pirimeer liigii Ingilaandii eegalan gaarii ta'uu baatus Maanchiistar Yuunaayitid jijjiirraadhaan taphattoota sarara fuulduraa qofa irratti haalli inni paawundii miiliyoona 200 ol ittiin baasee tapha kanaanii ittiin pirimeer liigii Ingilaandii bara dorgommii kanaaf qophaa'e tariitii garee kanaan hangas mara hin qorama jedhamee hin eegamne. Sana booda boqonnaa booda hamma tokko Maanchiistar Yuunaayitid fooyya'ee kan inni dhiyaatee Biriyaan Imbeemo daqiiqaa 75ffaa irratti goolii inni ittiin galcheen Maanchiistar Yuunaayitid gara taphaatti deebiseera. Haarii Maaguweer kuttaa rogaarraa kubbaa argamte daqiiqaa 89ffaa irratti galchee Maanchiistar Yuunaayitid goolii lama ittiin qixxeesse. Sana booda kilaboota lamaan adda baasuudhaaf kan marsaa sadaffaatti darbe akka mirkanaa'uuf rukuttaa peenaalitii kenname. Marsaa jalqabaatiin 5 walirratti galchanii sana booda itti fufee hanga rukuttaawwan 12 walirratti rukutuutti gaanii 12 fi 11 Grimsby Town Maanchiistar Yuunaayitid injifachuudhaan kan marsaa sadaffaadhaaf darbee peenaalitii Maanchiistar Yuunaayitid fi Maatiyaas Kunyaan osoo hin galchiin kan inni hafee. Sanaan booda marsaa lammaffaa irra deebi'ee kan rukute Biriyaan Imbeemoon rukuttaa peenaalitiidha innis osoo hin galchiin kan inni hafee. Kanaanis Maanchiistar Yuunaayitid osoo marsaa itti aanutti hin darbiin kan inni hafe. Andree Onaanaan peenaalitii tokko deebisulleen garuu Maanchiistar Yuunaayitid taphichaan injifachamuudhaan dorgommichaan ala ta'eera. Caalmaa taphaa fudhatee ture. Maanchiistar Yuunaayitid tapha idilee daqiiqaa 90tiin harka 70 ol kubbaa taphatee 28 gara goolitti yaalee 9 kallattii sirrii kan isheen eeggatteedha. Kanneen boqonnaa boodaa hamma tokko ittiin fooyya'an fayyadamuu hin dandeenye. Tapha dheengadda Fuulhaam waliin qixa ba'an irratti Maanchiistar Yuunaayitid taphattoota sana irra taphattoota 8 jijjiiree fayyadameera. Ruubeen Amoorii Beniyaamin Sheeshkoo daqiiqaa 90 guutuu taphateera. Hangas mara milkaa'in ture taphataan kun goolis galchuu hin dandeenye. Andree Onaanaan jalqabarraa seenee taphateera. Carraa isaa fayyadamuu hin dandeenye. Maanchiistar Yuunaayitid pirimeer liigii Ingilaandin taphoota lamaan darbaniin hin mo'anne tokkoon qixa ba'ee tokkoon mo'ameera. Ruubeen Amoorii keessumattuu tapha kaleessaa kanaanii baay'ee gaddaniiru. Erga Maanchiistar Yuunaayitid Ruubeen Amoorii leenjuu eegalee pirimeer liigii Ingilaandii dhibbeentaan Maanchiistar Yuunaayitid taphoota injifachuu harka 24 tuqaa tokko qofaadha. Riikoordii baay'ee gadi aanaadha. Kanaan dura tariitii Niil Woornookin erga leenjii Maanchiistar Yuunaayitid yeroo sanitti dhibbeentaa walqixa haala kanaan injifatee yeroo lamaanuu immoo pirimeer liigii Ingilaandii keessaa shaampiyoonshiippii Ingilaandiitti bara ittiin gadi bu'ee ture Maanchiistar Yuunaayitid. Leenjisaan Maanchiistar Yuunaayitid keessumattuu yeroo taphichaa miirri isaa adda ture. Akka waan
dhokachuu wayitis ta'eera keessumattuu Ruubeen Amooriif kaleessa deeggartoonni Giriin Baayitaawun kaleessa ittiin qoosadha kan isaan turanii dirree keessatti akka waan shaampiyoonii ta'anitti Maanchiistar Yuunaayitid injifachuu isaanii miira addaatti dhagahame dirree keessa burraaqara kan isaanii turanii haala kanaan Maanchiistar Yuunaayitid Pirimeer Liigii Ingilaandiin akkamiin morkata kan jedhu gamanumaa kan eegamudha. Taphataan duraanii Maanchiistar Yuunaayitid taphicha booda BBC Sportiif yaada kennaa kan ture Diyoon Dublin taphattoonni Maanchiistar Yuunaayitid walumaa galatti gaarii hin ture keessumattuu Andree Onaanan waanuma inni hojjechaa ture anaaf hin gallee jechuudhaan qeeqeera haalli goolii lammaffaa ittiin Maanchiistar Yuunaayitid keessummeesse Andree Onaanan carraa Beeyandarsi erkaa fudhate kaleessa itti deebi'ee argate itti fayyadamuu hin dandeenye kan jedhe ammoo Phil Jones akkasuma ammoo Joobii Maakaaniif keessumattuu tapha kaleessaa kanaan haala Ruubeen Amooriif tapha kana ittiin taphachiises qeeqaniiru keessumaa haalli Maatiyaas Dileet ittiin taphachiisan Maanchiistar Yuunaayitid karoora sirrii akka hin qabne leenjisichi kan ifatti agarsiise jechuudhaan qeeqamaadha kan ture kanas ta'ee Maanchiistar Yuunaayitid haalli ittiin mo'atame baay'ee na gaddisiiseera kun waan dubbatamuu hin qabne sagaleen yookaan immoo Maanchiistar Yuunaayitid taphattoota isaa kanatti sagaleen koo waan dhagamutti fakkaata jedhee yaada jechuudhaan Ruubeen Amooriif hundi isaanii injifatamuu qofa osoo hin taane haalli ittiin injifatamne baay'ee qaanessaadha deeggartoota keenya dhiifaman gaafadhaa jechuudhaan dubbateera fooyya'uu qabna kana booda jedheera haalli biroos jijjiiramni guddaan Maanchiistar Yuunaayitid keessatti ni barbaachisa jedheera Ruubeen Amooriif taphoota birootiin Everton goolii 2-0dhaan Middlesbrough Town injifateera Carlos Alcaraz fi akkasuma Brighton gooliiwwan galchaniiru Brighton goolii 6-0dhaan Oxford United kan inni mo'atee Fulham 2-0dhaan Bristol City injifataniiru marsaa sadaffaadhaan Grimsby Town Sheffield United waliin Everton Wolves Fulham Cambridge waliin kan taphatan Brighton ammoo Barnsley waliin kan isaanii taphatanii waancaa Jarman kan DFB Pokal kaleessa taphatamiin Bayern Munich 3-2 Wehan West Bedden kilaba jedhamu injifateera Harikeen goolii 2 taphaaf peenaalitiidhaan galcheera haatriikii hojjechuufis carraa argate peenaalitii tokko osoo ittiin fayyadamin kanaaf Harikeen Michael Olisen goolii dabalataa galchee 3-2 kan ittiin injifatanii Harikeen erga bara 2022 yeroo Tottenhamiif taphatu as peenaalitii 31 walitti aansee erga goolii galchee booda erga galche kaleessa kan inni osoo hin galchin hafe kanaan alatti Bayern Munichiif taphachuu erga eegalee peenaalitii 22 galchee 23 irratti yeroo jalqabaatiif kaleessa osoo hin galchin kan inni hafe kanas ta'u garuu Bayern Munich injifannoodhaan dorgommicha xumureeti kan jiru gidduutti qophiidha sembiraan geenya keessumattuu leenjisaa haaraa kan Inter Milaan kiivuu irratti Diinaas Bashir qophii qopheesse qaba dhaggeeffannee walitti deebina. Liigota jaallatama Awurooppaa keessaa Seereen Italiisa tokko liigii morkii cimaa keessummeessuu fi taphattoota jajjaboo of keessatti hammateedha. Addatti liigiin kun leenjisoota ciccimoo baasuun beekama. Addunyaa irratti leenjisoonni Itilii kubbaa miilaa keessatti shoora olaanaa qabu. Kubbaa miilaan leenjisoota maqaan isaanii tarree duraa irratti heeramu keessaa Kaarlo Ancelotti, Fabio Capello, Claudio Ranieri, Fabio Trapattoni, Marcelo Lippi, Luciano Spalletti, Maurizio Sarri, Filippo Inzaghi fi Massimiliano Allegri kaasuu dandeenya. Leenjisoonni armaan olitti maqaan isaanii yaamame kun dhalattoota Itiliitiin. Qophii keenya irraatiin garuu leenjisoota haaraa bara kana seeriyaa leenjisan keessaa tokko kan ta'ee fi taphataa seena qabeessa liigii biyyattii kan ture amma leenjisaa haaraa Inter Milaan ta'uun qacarame Christian Kivu irratti xiyyeeffanna. Christian Kivu didn't just walk into a rebuild. Christian Kivuun eenyu akkamiin leenjisaa kilabii guddaa dachaa Awurooppaa Inter Milaan ta'uun qacarame tooftaan tapha isaa maal fakkaata dhuguma abdii warra Neeraazuurii milkeessuuf humna qabaa kan jedhu gaafii namoota hedduu team Christian Kivuun dhalatee kan guddate biyya Roomaaniyaatti taphataa sararti isaa cimaa ture. Jalqabbii barkumee faranjootaa taphattoota maqaan isaanii ol ka'ee yaamamu keessaa jalqaba irratti heerama. Kivuun bara 1990 kilaba biyya isaa irraa garee cimaa Awurooppaa yeroo sanaa kan ta'e Ajax Amsterdamitti male. Leenjisaan Ajax yeroosii Ronald Koeman akkuma inni garee isaaniitti makameen dargaggeessa umrii 20 kan ture Christian Kivu dursaa taphattootaa godhani. Innis ga'umsa olaanaa mul'isuun gareensaa waancaa Eredivisie akka fudhatuuf gargaare. Christian Kivuun ittisa bitaa fi sarara gidduu irratti taphata. Iddoon kun taphattoota kubbaa miilaaf bakka baay'eetti qoramanidha. Roomaan ga'umsa taphataa kanaa erga hordofaa tureen booda bara 2003 garee isaatti dabalate. Roomaa keessattis yeroo gaarii dabarsuun kilaboota akka Real Madrid fi Barcelonaatiin adamfamuu eegale. Christian Kivuun kilaboota gurguddoo Speen lamaan isa fudhachuuf waraana walitti banan araarsuuf kan fakkaatu kilaba Serie biraa Inter Milaanitti makame. Per responsabilizzarmi
mi hanno dato la fascia da capitano e tutti gli altri. Bara 2007 kontraata waggaa shaniitiin Inter Milaanii mallattoo isaa kaahee yeroo sana morkataa Roomaa Intariif mallatteessuun kiivuu deeggartoota Roomaa hedduu mufachiiseera. Erga taphataa Inter Milaan ta'ee milkii irratti milkii gonfate baruma sana waancaa seeree Inter Milaan waliin fudhate. waggoota sadiif walitti aansee shaampiyoonii liigichaas ta'e bara dorgommii 2009 miseensa garee Inter Milaan Jose Mourinhoon durfamu kan tapha Champions League Awurooppaa Bayern Munich goolii 2-0 injifatee shaampiyoonii ta'e miseensa garichaa ture. Christian Kivuun hanga bara 2014tti taphoota 115 Inter Milaanii taphachuun waancaa 10 fudhachuun taphattoota seenaa qabeeyyii kilabichaa keessaa isa tokkodha. Christian Kivuun amma garee seenaa boonsaa itti hojjete kana leenjisuuf carraa argateera. Kivuun kontraata waggaa 2 mallatteessuun boqonnaa haaraa eegale. Seereetti bara dorgommii kanarratti kilaboota hirmaatan 20 keessaa kilaboonni 12 leenjistoota haaraa qacaraniin isaan keessaa leenjisaan Inter Milaan Christian Kivuun isa tokko. Kivuun bara taphataa ture kilabii seenaa gurguddaa itti hojjete kana leenjisaa ta'ee qacaramuun hiikoo guddaa qabaafi. Bara dorgommii darbee qabxii tokko qofaan Naapooliin caalame waancaa kan dhabe Neeraazuriin leenjisaa garichaa kan turan Simone Inzaghi geggeessuun iddoo isaa taphataa seena qabeessa garichaa duraanii qacaranii. Leenjisaa waggoota lamaan darbe yeroo lama walitti aansee Champions League Awurooppaatiin xumuraaf ga'e hojirraa kaasuun Inter Milaan murtoo cimaa akka fudhate mul'isa. Gama biraan ammoo leenjisaa gasmara muuxannoo hin qabne Kiivuu fiduunsaa waan addaa karoorfatee murtoo ulfaataa dabarsuusaas akeeka. Xiinxaltoonni kubbaa miilaa waa'ee leenjisaa haaraa Inter Milaan Christian Kiivuu ol kaasanii dubbataa jiru. Leenjisaan kun tooftaa taphaa hordofuu fi kutannoo qabuun garee kana sadarkaa tokko ol kaasuu akka danda'u tilmaama isaanii kennaa jiru. Christian Kiivuun yeroo taphataa Inter Milaan ture bara tokkotti waancaa 3 argateera. Fedhii fi iccitii kilabichaa sirriitti beeka. Xiinsammuu deeggartootaa fi garee kana nama keessa jiraate hubateedha. Falaasama Inter Milaan keessatti fiduuf kaayeffatee garas akka malee ofii isaa dubbateera. Deeggartoonni Inter Milaan leenjisaan kun garee isaanii akka ol kaasuu itti abdataniiru. Garee kana miiraa fi kaka'umsa gaariin simatee jira. And now Kivu, a rookie coach with Inter in his DNA. Leenjisaan umrii 44 Christian Kivuun tooftaa taphaa madaalawaa ta'ee fi garee faallaa caalee taphatu jaallatu. Inter Milaan gaafa leenjisaa godhee qacaree ibsa baaseen nama kilabii kana keessatti seenaa boonsaa hojjete kan hidhannoo cuquliisaa fi gurraacha uffatee milkaa'ina hedduu gonfatee Christian Kivu irra deebiin leenjisaa garee keenyaa goonee qacaruu keenyatti gammachuu guddaatu nutti dhagamaa jedhe. Pirezidaantiin kilaba Inter Milaan Beppe Marotta akkas jedhaniin Kivu argatuu keenyatti baay'een boonna inni dhalataa Itilii ta'uu baatus akka dhalataa Interitti ilaallaa jedhaniin. Kana waan jedhu dhaadannoof miti tooftaan taphaa inni hordofu garee keenyaaf barbaachisaa ta'e waan argineef inni eenyu akka ta'e ni argitu. Isa waliin gara fuulduraatti seenaa gurguddaa akka hojjennu shakkii hin qabu jedhaniin. Christian Kivuun erga leenjisaa Inter Milaan ta'ee muudamee booda Inter Milaan garee guddaadha. Garee kanatti leenjisaa ta'ee qacaramuun koo ana boonsaa guddummaa kilabii kanaa immoo hojiin agarsiisaa jedhe. Tapha seereetilii jalqabaa dirree isaanii irratti Torino simachuun ka'ee galan Inter Milaan Christian Kivuun durfamaa jalmaa taphaa waliin galchii 5-0 injifachuun milkiin jalqabaniiru. Seenaa Inter Milaan keessatti leenjisaa haaraa tapha jalqabaatiin goolii 5 galche ta'uunis galmee seenaa keessatti maqaa isaa katabateera. Leenjisaan kun hiriira taphaa 3-5-2 jechuun ittisa irratti taphattoota 3 fayyadamuun sarara gidduu irratti caalmaa fudhatanii taphachuuf taphattoota 5 hiriirsuun sarara fuulduraa irratti taphattoota 2 gargaaramuun beekamu. Osoo leenjisaa Inter Milaan hin ta'in Parmaa taphoota 12 leenjisuun tapha 3 injifachuun kilabichi seera Itilii keessa akka turuuf gargaaranii jiru. Tapha hawwataa fi ijaaf tolu dirree keessatti mul'isuun jajannaa guddaa argataniiru. Hojiin guddaan Kiivuu Inter Milaan miira injifannootti deebisuudha. Kilabiin kun waggoota lamaan darbee Simone Inzaghi jalatti waancaa Champions League Awurooppaa yeroo 2 xumuraaf ga'uun mo'ame. Bara darbee waancaa seereetilii qabxii tokko qofaaf dhabe. Kun hojii jalqabaa leenjisichaati jedhameera. Christian Kivuun tapha Torino injifatan booda yaada miidiyaaleef kenneen ga'umsa garee isaa dinqisiifateera. Taphattoota 6 sababa miidhamaa fi adabbii hin dhabne turreen garuu ga'umsa gaarii fi goolii hamma kanaa waliin injifachuun keenya na gammachiiseera jechuun dubbate. Leenjisichi tapha sana irratti bilchina akka qabu akeekee jira. Taphoota seeree fi morkii Champions League Awurooppaa Inter Milaan waliin imala akkamii taasisu kan jedhu yerootu deebisa. Qophii keenya seenaa taphataa duraanii fi leenjisaa ammaa Inter Milaan Christian Kivu irratti qindeessine xumurree jirra. Horaa bulaa deebana. Christian Kivu has always been a part of jijjiirradhaan wal qabatee Oxlade Chamberlain waliigaltee Beeshiktaa waliin qabu adda kuteera. Waliigaltee kanaanis kaasaa yookaan immoo beenya paawundii miliyoona 1.5 akka Beeshiktaa isaaf kaffalu waliigalameera jedhameera. Kana alatti Manchester Cityin Saabiniyoo akka hin gurgurre beekameeti kan inni jiru. Rodrigos kana booda hin barbaadu jedheera. Alejandro Garnachoon ammoo gara Chelseadhaa imaluuf akka ta'e himamaera. Paawundii miliyoona 35 hanga 40 jedhameera. AC Milan ammoo Christopher Nkunku mallatteessifachuu fi Bayern Munich
fi RB Leipzig waliin irratti wal qabeera. Gianluigi Donnarumma ammoo gara Manchester Citytti imaluudhaaf hanga torbee xumuraa guyyaa jijjiirraatitti akka eegu beeksiseeti kan jiru.